إشي أنا قلنا الرجل ولا جاران في وأنت أستناتي وأنت قول قدار كيسا لما أنتكو وأنت جرود لجابا إنسي أنا براكم لما أفكر سدي أصبر نوتاف نويرجاني وجيراتي جتو إكستيشني فيادا أشيتي يرون أفو درا وجا سديف جيرا بكن ثاني نجيساني ريموتي تنجيساني أشي فلا واقعي تبغى أنتوري هندت أبامي بقى كأنا سنة كيسي وجا سدين كاساسي نادت أبامي برنوتنا كنا جنان جيرا أرجع شولاف نموت برأجي من ناتري فتك كاساس جيراني وجا سدي سان كاساسنان تسايو جيسنا تأمنني نكاسون الدنيا نادي دني جنان برنوتا كيدوتين أرجع برنوتا جاهن أرجع وأني برنوتا كنا حفين جيرا مكانات أموردا بقى يوم جرا دميتي هم مكان دينو جيشون الدنيا وأنت إيه في جده أشي أتمنى دتابوتي يا دلنا أتوني رماجرو غرا كنا هندوفه غرا كنا يرون أفو والدا مكانتي أكما دوفه والدا مكانتي كاباميتني جي أسدي فنسيتي واقف فني سدوما رتي جول جاتمي تقطعني أسيتي راجي كأشي فني غافديك دمي أفريجي أقول أني جتار ويل بوكي سندشو ستين قالوا كأشي فني تكو كينيا إرجانو لاتني ما تدوري سدينو لاتني ما تدوري تكمو بفما أباران أبارسيسوف إتوامو إتو إبا كان جرونو لاتني غدا كينيا دوسني تأوتي تلفزيوني كسني تساتا وقالا لا تفدا كان جيرا ما هي دوسني أرجما جراني أستولتنو كاباني نو كأتني يرونو كأتني تكو كينيا أرجالا تني نو كأتني أشي أدكو ناتوكاني ati sawagaba yetti dadhabde miidhamte sammuu keetitti miidhamte dhufte siiftu muramaa dhufte dhugaa baata fulbaanatti naan jedhan achi booddee ani yaa waaqayyo wanti siif danda'amu baay'eedha bakka wanti namaaf hin danda'amne siif danda'ama anaan sammuu koo na nyaatee itti dadhabee dhufeera garuu immoo akka qajeelfamni fayyaa kaa'utti namni barnoota irra jiru jijjiirraa bakkaan argatu maal natti jechuu barbaaddeen jedheen akkuma galeeni gaafa 11 gaafa 7 otoon ciisaa jiru abjuu koodhaan namni kalee samiidhaan irratti hojjete ufeetu hoogganaa ta'ee na eege yeroon galu achi booddee gaafa 7 otoon ciisaa jiru waaqayyo namuma ta'e fakkaate dhiifama namoota lamaaf godhi waajjira kee keessaa waaqayyo dhimma keessiif xumuraanaan jedhe achi ganama ka'een namni barnoota irra jiru jijjiirraan fudhatu ani kisiirran ture waaqayyo dhimma koo xumure waajjirichuma seeneen dhaqeen jijjiirraa bakka naa kennin jedhaan jedheen kanaa olitti waaqayyo lafa bu'ee natti kennaa ofii koo deemee na keessa goreetu waaqayyo natti dubbateera na naqan jedhe waajjira naqee dirreetti qajeelaniiru hoogganaa sanaatiin nagaan siifaa ta'uun jedhe peenteedha nagaan siifaa ta'u gara manaatti naa deebi'i yaadan qaban jedhe gaafa ol deebi'u ishii ati iyyuu na dubbistee annatti deebitee na gaafattee ani immoo deebi'uun dadhabaadhe deebi'ee taa'ee kanaan dura waan si miidhee eeyyoo na miidheera harka isaatti miidhamee hooggana nama biraatti ture isa si miidhaan isin jijjiiru naan jechaa ture kasasaa dadhabee taa'ee amma immoo hooggansatti deebi'ee na eegina humti sun jechaa achi booddee jijjiirraa koo naaf kenni kun fedha waaqayyooti jaallattee laattamiitiin jedhe ishii anoo sammuu kana qorqoraa ture yaada koos na miidheera waan ta'eef atuu kana na gaafattee ani nan si jijjiiraa jedhe achi booddee natti qalladanse kaleessa na miidhaa turani bakka akka nama dubbii jaallatutti fuuldura isaaniitti na ceephaa turani achi gadi taa'ee bulee ibsaan badeennaan nan hafe waajjiricha maaf dhuftu jedhee dawwala silkiin koo hin bahu mucaan dhimmi dubartii tokko jirti fira keenya ollaa jirti abaluun sii dawwala dafi deemi waajjira isaa yeroo naqu kompiitara tuttuquu kompiitarichi hin dida xalayaa mucaa kanaaf baasamee jedhe intalli wayichi keessa jirti isa taasaa jirtu kun naan gallattee baate sokkite mana keessatti na dhiisanii bahan dhugumaan raajii keetiin natti dubbattee ta'oo ta'e dhimma koo xumuriisitu na ergeera dheen jilbeeffadhe barcuma namichaa jalatti iski harka keessa rukutaa galafatanii daalee achi booddee ani ke jilba kootiin hin jilbeeffadhe daqiiqaa tokko hin jilbeeffanne awwaarra jilba kooti ta'e dhadhaadheen nan taa'e ol deebi'anii dhufan jennaanii ani ke kompiitarri kun indi deetten talittiin bakka dhaqnaa na dhabde kompiitarri kun maqaa waaqayyo warra raajota isaa dubbatee natti dibee na ergeetiin hojjeta anaan ergaadhaan nan dhufeera in hojjeta kompiitarri kun hin jedheen achi hin diddee dhaqnaa dhabde jaallatteet hojjeta miti kiristoostu si hojjechiisa san ergeetu na siinna hojjechiisa bakka erga isheen diddee waraqata idit godhiitii han jijjiirraa naa kenne jedheen bakkee baaseetaniin daarikteera wayii bira geesseetaniin abbaa manaa wajjiniin achi idit godhee gaafa naa ergu abbaan fe'ee yoo si qabe kan na hojjechiise waaqayyoodha waan isaan beeku argate natti dubbatte dhaqna koo keessa bishaantu nam'ee ameen harka keessa rukutamee abbaan fe'ee haa qabu
Anaan kan na hojjechiise waaqayyoodha waan isaan beeku dhaqoo keessa bishaan nammee iddootti dhageessee dhufte kana silkii isaanii naa kenne ani gastaawosii dhaqeen kadhadhaa jedheen inni hoogganaa waan harka keessa rukutaa beeksiftuu. Ishi. Achi booddee as kenni dhiisi gizaachoo jedhama gizaachoo as kenni waraqata jijjiirraa dhaqeetanii barreessifadhadheen bakkee baaseen barreesse intalli kompiitara irraa hojjettu sun dhaqnaan qabne waan ta'eef siin diina sitti ramadameera ganaa atis ganaa hubattee gara waaqayyootti deebitedhe isarraa fuudhee dhaqee bakka biraatti barreessee dhufeen xalayaa koo isteeppii sagaliin akkasitti marmaradheen dhaabadhee mallatteessi naaf harramiin jedheen isa jijjiirraa ofii kon barreeffadhe isa namni barreessu. Achi booddee ishi dhugaa waaqannan si mallatteessa eenyuma koreen barbaadu ani har'a koreen barbaadu koreen sana kasasee hojiirra naa buusodhe mallatteessa jijjiirraa kokkatti baadhee waajjira keessa naanna'an gadi ba'e. Waaqayyo guyyaan sii qabnaan eewu fuuldura kee dhaabbata. Ilmeeyyaa fi ammayyuu Yesuus sila dhaabata bagadhu. Ishi. Wanti nama dhibu iddoo nani jijjiirraa gaafachaa ture hunduu cufameera. Magaala guddaa iddoo aanaan itti cite manachi keessatti ijaarradhee idduma sana naa kenni bakke waan dhibeef magaala guddaa keessan galee akka qajeelfama kootti nan gashu qajeelfamni waaqayyo qajeelfama cabsee anaaf hojjete bara kana waan haaraa na agarsiise idduma haaraa namni galuu hin dandeenye. Magaaluma namni galuu hin dandeenye qajeelfamni kan si dhowwate qajeelfama gooftaa kan ta'e cabsee magaaluma sentarii keessuma nagaa si xumurameera naa xumurame xalayaa qaba harka keessa rukutaa gooftaa. Ishi amma namoonni bal'aan akkaataa kanatti harki waaqayyo lafa kanaa akka jiru hin beekan bal'aan isaanii dhufanii waaqeffatanii bahu akkuma itti ilaalu malee harki waaqayyo maal akka ta'e namoota bal'aaf hin galle. Iski namoota kanaaf ergaa maal qabu? Ergaa ani qabu namoota kanaaf dhugaa ba'umsa biraallee nan qaba amma san biraayyuu nan qaba mana kanatti wanta ta'e garuu wanta nani dabarsuu barbaadu saba kanaaf anaan yeroo baay'ee ergaan natti himama waggaa 5 lakkoofsisa waggaa 6 lakkoofsisa kan koo guyyaa 4 keessatti asitti natti dubbatame amanaa waan qabdanii bukkee dhaabadhaa waldaa kana bukkee dhaabadhaa dhugaadha anis waadaa kanan galu waanan qabuun bukkee dhaabadha waaqayyo amma na gargaare amana laphee keessanitti fudhaa wanta isinitti dubbatamu amanaa baa waaqayyoon isiniif raawwata jedheetanii saba kanaaf ergaan qaba. Harka keessa rukutaa gooftaa galateeffadhaa.